Akkam jirtan daawwattoota koo ministeerri daldalaa fi dhimma Awurooppaa Maaltaa Ayaanborg Itoophiyaa daawwachaa jiru. Koomaand poostiin Goojjaam tarkaanfii fudhachuusaa hime. Mootummaan Itoophiyaa gocha shororkeessitoonni Ruusiyaa Mooskootti raawwatan balaaleffateera. Kanneen biroos jiru hanga xumuraatti na waliin turuun akka hordoftaniif kabajaan isin affeereera. Turtii gaarii. Muummichi ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmad miseensa paarlaamaa fi ministeera daldalaa fi dhimma Awurooppaa Maaltaa Ayaanborg simataniiru. Yeroo lammaffaadhaaf baga nagaan gara Itoophiyaa dhuftan jechuunis himaniiru. Ergaa karaa miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin dabarsaniinis walitti dhufeenyi Itoophiyaa fi Maaltaa dameewwan garaagaraatiin taasifamu akka itti fufuuf carraaqqiin taasifamu daran cimee kan itti fufudha jedhaniiru. Ministeerri dhimma alaa Ambaasaadder Taayyee Asqasillaaseetis haaluma wal fakkaatuun Mister Borg wajjin dhimmoota waloo irratti mari'achuun isaanii beekameera. Mootummaan Itoophiyaa gocha shororkeessitoonni Ruusiyaatti raawwatan balaaleffateera. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa har'aa baaseen gocha shororkeessitoonni Ruusiyaatti raawwatan mootummaan akka balaaleffatu beeksiseera. Haleellaa shororkeessitoonni raawwataniin miidhaa lubbuurra gaheef gaddi itti dhaga'amuu ibsuudhaan maatii miidhamtootaa fi mootummaa Ruusiyaatiif jajjabina hawweera. Itoophiyaan mootummaa Ruusiyaa cinaa akka dhaabbattuu fi gocha badii shororkeessitoonni raawwatan qolachuudhaaf kan tumsitu ta'uu ibsa ministeera dhimma alaa kanaan eerameera. Haleellaa shororkeessitoonni raawwatan jedhame kanaan haga yoonaatti lubbuun namoota 115 kan darbe yommuu ta'u 100 immoo akka madaa'an gabaafameera. Haleellaan shororkeessummaa kun kan raawwatame konsartii muuziqaa magaalaa Mooskootti galma tokko keessatti gaggeeffamuuf qophiirra jiramu irratti akka ta'e himameetiin jira. Egaa mootummaan Itoophiyaa kanumaan duraa dhimma shororkeessummaa wajjin wal qabatee balaaleffannaa isaa dhageessisaa ture. Gochi shororkeessummaa biyya keessattis ta'ee biyyaalee alaatti raawwatamu mootummaa Itoophiyaatiin kan balaaleffatamudha. Kanumarraa ka'uudhaan mootummaan Itoophiyaa gocha shororkeessitoonni magaalaa Mooskoo keessatti raawwatan kana iftoominaan balaaleffateera jechaadha. Maaliif miidhaa shororkaan geessisu mootummaan Itoophiyaa kanumaan durayyuu ni beeka waan ta'eef biyya kamittiyyuu gochi shororkeessummaa yeroo raawwatamutti kan balaaleffatu ta'uunsaa ni beekama. Akkaatuma kanaan egaa gocha badii shororkeessitoonni magaalaa Mooskoo keessatti namoota nagaa irratti raawwatan kanas balaaleffateera jechaadha mootummaan Itoophiyaa. Deeggarsa barbaachisu kamiyyuu akka taasisudha mootummaan Itoophiyaa ibsa karaa ministeera dhimma alaatiin baase kanaan kan mirkaneesse. Jilli itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaatiin durfamu hojiiwwan misoomaa aanaa Waacaalee daawwateera. Daawwannaa kanarratti sadarkaa pireezidaantii itti aanaatti qindeessaan kilaastara nageenyaa fi haqaa Komishinar Kaffaaloo Tafarraatii fi Komishinar Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Leetanaal Jeneraal Dirribaa Mokonnon argamaniiru. Hojiiwwan misoomaa godina Shawaa Kaabaatti hojjetaman badhaadhina maatii kan mirkaneessan ta'uu argineerraa jedhaniiru obbo Fiqaaduu Tasammaa wayitii daawwannaatti. Gama nageenyaatiinis hojiiwwan hojjetamaa jiran abdii qabeessa akka ta'an himan. Daawwannaa kanaanis kilaastarree misoomaa jallisii qamadii fi misoomni beelladaa akka daawwatame eerameera. Egaa tibbanaa qondaaltonni mootummaa sadarkaa adda addaa irratti argaman ministeerota irraa eegalee jechaadha. Hojiiwwan misoomaa aanaalee fi godinaalee adda addaa keessatti argaman kan hojjetamaa jiran daawwachaa jiru. Inni kun uummata kan onnachiisudha. Qondaaltonni olaanoon hawaasa biratti gadi bu'anii haala jiru hojiiwwan misoomaa jiru adeemsa jiru yoo daawwatan hawaasni ni onnata jechaadha. Hojii hojjetamaa jiru mootummaan quba qaba jechuudhaan daran hojjechuu danda'a. Kanaaf daawwannaan iddoowwan adda addaatti qondaaltonni mootummaa taasisaa jiran kun faayidaan inni qabu olaanaadha jechaadha. Odeeffannoo birootiin tarkaanfiin shororkeessitoota irratti fudhatamu kan duuba deebii hin qabne jedhaniiru Leetanaal Jeneraal Salamoon Ittafaa. Ajajaan muummeen ajaja kibbaa Leetanaal Jeneraal Salamoon Ittafaa jiraattota godina Shawaa Bahaa wajjin dhimma nagaa fi tasgabbii irratti mari'ataniiru. Leetanaal Jeneraal Salamoon Ittafaa jiraattota godina Shawaa Bahaa wajjin wayitii mari'atan kanatti haalli nagaa fi sochiin nagaa godinicha keessa jiru kan dinqisiifatamu akka ta'ee fi shororkeessitoonni fi finxaaleeyyiin
nagaa akka hin booressineef hawaasni of eeggannoodhaan carraaqii raayyaa ittisaa maddii hiriiruudhaan taasisaa jiru daran cimsuudhaan akka itti fufuuf dhaamaniiru. Leetanaal Jeneraal Salamoon Ittafaa akka jedhanitti humnoota shororkeessitoota irratti tarkaanfiin duuba deebii hin qabne fudhatamaa jira. Haala jiru beekuudhaanis ta'ee wallaaluudhaan dargaggoonni garee shororkeessaa shanee wajjin hiriiran akka gocha isaanirraa of qusatanii karaa nagaatti deebi'aniif hawaasni gorsuu akka qabus hubachiisaniiru. Bulchaan godina Shawaa Kaabaa obbo Abbaabboo Waaqoo gama isaaniitiin ummatichi gurmaa'uudhaan abbaa nagaa ta'ee kan socho'aa jiru ta'uusaa mirkaneessuudhaan inni kun nagaa amansiisaa argamsiisuudhaaf shoora kan gumaache waan ta'eef gara fuulduraattis cimee kan itti fufudha jedhan. Waltajjii marii kanarratti abbootiin amantaa, manguddoonni biyyaa, abbootiin gadaa, haadholiin siinqee, dubartoonnii fi dargaggoonni akka argaman beekameera. Kuni kana nuti jiru koomaand poostiin Goojjaam Boobbii sakatta'iinsaa taasiteen raadiyoo quunnamtii loltummaa 20 gareen finxaaleeyyiin itti fayyadamaa ture to'achuu beeksiseera. Opereeshinii taasiteenis miseensota garee kanaa 7 yoo barbadeessu 9 ammoo booji'amaniiru. Miseensonni garee kanaa 2 meeshaa waraanaa akka bitaniif ergamanis booji'amaniiru. Gareen kun buna hawaasarraa saamuudhaan konkolaataa Isuuzuu 2 fe'uudhaan osoo imalaa jiruu to'annoo jala oolfamee jedhameera. Garichi raayyaa ittisaa jalaa miliquudhaaf atoobisii tokkoon otoo imalaa jiruu garagaluunis to'atameera. Akkasumas doqdoqqeen osoo miliquudhaaf yaalanii akka to'ataman eerameera. Kana malees ammoo boba'aan jaarkaaniin 20 fi barbarreen kuntaalli 6 akka to'annoo jala oolfame koomaand poostiin Goojjaam beeksiseera. Hordoftoota koo odeeffannoon haala kanaan isinii dhiyeessaa jiru kana waan hordoftaniif waan dhaggeeffattaniif hedduun isin galateeffadha. Odeeffannoon kun namoota biroo biras dhaqqabuu akka danda'uuf laayik, sabskiraayib godha. Yoo kana gootan qofadha namoonni biroo argachuu kan danda'ani kanaan akka tumsisaniif kabajaan isin gaafadha. Fayyaa ta'aa nagaatti.